duraan garaan koo ulfa fakkaata namni kamuu na namanu lakki an ulfa miti yoon jedhe na namanani riyoonni kolleecha iddoo majiittiyuu na namanani ulfaati nu dhossitanaan jedhu lakki miti jedhaan kunoo sunuma qusannoodhaa kennadhe ittan agarsiisa isaanittillee bilbilli sees to'atamee jira isheenillee hordofamaa jirti garuu Braziliin illee nama mana miti garuu karadhaa fi waan ooltu miti jedhe isheenillee sodaattee bilbiltee ijoollee koo adaraa bakka haalli jiru gaarii miteetti sanas argiteetti waan biratti ta'e waan ta'eef bakka ijoollee koo adaraa jettee waaqayyoo akkuma dubbate gidduu seenee karaa raajiitiin dubbate obboleettii koo du'a ooshee ati keenyas waaqayyoo galataaf nu dhaabee jira. Waxabajjii bultii sadii iddoo aarsaa kana dhufeen ture gaafa nan gara iddoo aarsaa kana dhufee jedhu haallan keessa ture baay'ee ulfaataa ture dhimma maatiitiifan gara kana dhufee obboleettiin koo tokko du'aaf jireenya gidduu jirti dhukkubsatteetu hin taane dhimma yeroo irraan kan kee gara qaama mootummaatiin to'annoo jala jirti sababa sanaan baay'een dhiphadhee gara iddoo aarsaa kana iddoo hojiitii ba'een dhufee abdii kutannaa baay'ee keessa akka jiran akka du'arraa nafne nutti himanii jiru sanbooda waaqayyoo egaa ati gidduu seenii fi jedheetan gara kana dhufee akkuma ol seeneeni yeroo ol seenu maaltu kadhatamaa jira faarfannaan faarfatamus waaqayyoo gidduu seena jedhamee faarfatama raajiinis yeroo akka kanaatti ture sa'aatiin naannoo 6 ture lallabu turanii waaqayyoo gidduu isiniif seena jedhaniin dubbatu egaa amanee fudhadhe garuu keessi koo waan raafamuuf jilbeenfadheen boo'een kadhadhan ture sanbooda toora kadhataarra gaafa nachi as ba'u ati kan dhuftee naan jedhan namaafi garuu ani siifan kadhadhaa atillee qoromsa adda addaa qabda duraa duubaa waan ittiin qoramtu jira naan jedhanii eeyyee nan jedheen anaaf naa kadhatanii dhimmati namatti dhufteefis immoo waaqayyoo nama sana hin oolshaa lubbuudhaan hin duutu hin oolti dhuga baatiifis hin dhuftaa namoonni ishees dhiifama gaafatan jiru jedhee karaa raajii waaqayyoon dubbate anis amanee fudhadheen nan galee warri isheedhaa wajjin qabamanii akkuma dubbatame sodaan waan jiruuf dhimma nageenyaati waan wal qabatuuf lubbuudhaan hin jiranii du'anii jiru ishee garuu waaqayyoo gidduu galee akkuma dubbateetti waaqayyoo harka isaa gidduu gashee dhimma noolamne irraa oolchee tarii yeroos dhaabannee dubbannu waa salphaa nutti fakkaachuu danda'a garuu haalichi salphaan ture dhimma lubbuu ture waaqayyoo akkuma dubbate gidduu seenee karaa raajiitiin dubbate obboleettii koo du'a ooshee ati keenyas waaqayyoo galataaf nu dhaabee jira kanaaf waaqayyoo nu galateeffadhaa waaqayyoo raajiis barasaa jireenya isaa eebbisu ayyaanni kun dabalamuu fi salphaa miti iddoo kana dhaabbatee gaafa nu tajaajilu gaafa gara kana dhufnu ba'aa qabeenyaan ni kamne beekumsaan waan kamiinuu ni kamne waaqayyo lafa kanatti dhuguma akkuma Maatiyoos 11:38 irratti gara kookottaa kan isinitti ulfaatedhe maatii keenyatti baay'ee ulfaataa ture waaqayyo ba'aa sana nurraa kaasee du'a obboleettii keenya washee maatii keenya gargaareera galanni waaqayyoon guddaa godhaa nu galateeffadha waaqayyoof galanni haa ta'u maqaan isaa eebbifamu eshi asitti si kadhamee ture paajii qabatte maazariin kee maal kee turan Sisterii obboleettii kootu haalli seen keessa turte haala dhimma yerootii wal qabate nageenya kanaani namoota birootii wajjin dhimma shakkiitiin qabamtee turte namoonni ishee wajjin qabamanii ajjeefamanii jiranii isheen garuu waaqayyo gidduu seene yeroo sana waaqayyo maal jedhe waaqayyo gidduu nan galaa ani nanooshaa hin ooltii hin duutu dhuftanii dhugaas hin baatu namoonni ishees dhiifama gaafatanii jira jedhe waaqayyo karaa keessaniin hin dubbate waaqayyo akkuma amanamummaa isaati lubbuun ishee hin duune namni meeqa keessaati oltiste nama meeqa jinnatee turte gurmucaa tokko wajjin qabamte gurbichis hin boqote isheen garuu waaqayyo gidduu seenee isheen turtes dhimma ooltuun turre dhimmichi dhimma haala rakkisaadha garuu waaqayyo akkuma dubbate gidduu seenee oolchee maatiin isheen hin baati sin jedhe waaqayyo eeyyee waaqayyo isheen hin ooltii hin baati jedhe akkuma jedhe waaqayyo ishee hin oolchee kunoo yoo waaqayyo jedhe moroo isheen dhuftu nan fidaani saniin dura garuu waaqayyo galateeffamu waan qabuuf hangarana dhufe isheen illee nan dhufatteetti gara Wallagga Lixaa magaalaa Dambidolloo irraati kunoo waaqayyo waan guddaa nu godheera maqaan isaa eebbifamu waaqayyo maqaan isaa ulfaatu galateeffadhaa fi waaqayyo haleluuyaa olchu waaqayyoodha kuni salphaa miti na yaadadha gaafsana na yaadadha abachuu dadhabde boochaan kan dirbataa turte gaafsana waaqayyo garuu gidduun sii galaasin jedhe namoonni kan biraa qabamanii akka isaan miidhaman tikaasaa tartaama yeroo sana garuu muddama keessatti muddama hamaa keessatti maatiin illee abdii kutatanii jiru bilbilli sees to'atamee jira
isheen illee hordofamaa jirti garuu Biraaziliin illee nama mana miti garuu kadhadhaa fi waan ooltu miti jedhe isheen illee sodaattee bilbiltee ijoollee koo adaraa bakka haalli jiru gaarii miteetti sanas argiteetti waan biratti ta'e waan ta'eef bakka ijoollee koo adaraa jettee nummoo baay'ee garaan nu raafamee baay'ee boonyee kadhanne waaqayyooni amma naa kadhachiisu dhufte sana waaqayyoon dhagaattee amantee dhufteeti amanee man dhufe dhugaa baay'een cinqame ani iddoo hojiin ture hospitaala daamaa kanan hojjedha okay yeroo tokko dhugaa baatee turteetta okay anis dhukkubsadhee sitti dhufee fayyeera al tokko dhugaa baa'umsa ba'een ture sitti garaan koo baay'ee ulfa gaastirikiin na dhukkuba fayyee amma normaalii ta'een jiran illee waaqayyoo fagalatu dhugaa baatee turteetta ammas waaqayyoo dhugaa baatiif na deebisee namni yoo dhugaa bee waaqayyoo dhugaa baatii fuula isaa duratti daddabaleen qopheessaa kunoo waaqayyo akkasittiin gidduu nuu seenee nu gargaaree jira abeet waaqayyoof galannaata waaqayyoon galateeffanna galan isaa fana waan isheen dubbataa jirtu jabaadha xiqqoo irra deebite waan ta'e si gaafadha garuu waan tokkoon isinitti amantoota seexanni yookiin biyyi lafaa akkuma dubbataa turre inkee dhumeeraa jedhee murteesse obboleettiin ishiis ijoollee koo adaraatti naa kennaattee obboleessi akkas jedheera isheen garuu amanti warra kaan hin amanne yoo ta'an iyyuu waaqayyo achi hin baasattee amanti addunyaa fuuraa keessatti seexanni fixeeraaf yoo jedhe waaqayyo garuu hin jiraattaa jedha mee hin jiraatamaa jedhame yeroo furru waaqayyo sitti gaafsana dubbatu isheen hin baati inda'ummi warri kan ishee kana akkas godhan iyyuu ganaa dhiifama ishee gaafatu isheen garuu nagaa taatee baatii jennaan dhugaan fakkaatu waaqayyootu immoo jedha waan ta'eef hin ba'ama beektu haala yeroo ammaa keessaa ba'amuun isa hin danda'amnedha warri kaan biraa dhabamanii isheen gaafaftu yeroo maa waaqayyoo si dubbatu achi kellaan ibiddaatti ijaarama akkasii bulu tokko dhimmi ishii inni dhumeera jedhamu lakkii jedhamee gidduu galama abukaattoo dubbatutu achi dhaqa beektu miti yeroo akkasii kan keessanis dhimmi keessan akkasuma ta'a maqaa Yesuusiin yeroo darbe dhugaa baatee turteetta dhukkuba dhukkubsatee turteetta mee dhukkubichi dubbadhume yeroo sana waraamne maal dhukkubichi ture ani ofii kooti coggaarraan dhukkubsadha gaastirikiidha isaanis wal qabatee duddi kunis ol jedhee gajjechuus baay'een dhukkubsadha wal qabata waan ta'eefi sababa sanaatiin yoon mana yaalaas deddeebi'ee dhaqe waan jedhamu waan hin beekuuf yeroo baay'ee nan kadhadha amantiidhumaan hin dhaqun ture garuu gara iddoo kanaa dhufeetan toora kadhataa irratti nan kadhachiifadhe bishaan kadhataas asii akka carraa guyyaa kana namoota dhukkubsataniif nan kadhadhaa bishaan kadhataaf zayitii kadhataa irratti jettanii guyyaa sana mul'ataan kadhattan turtanii anis dhufee nan hirmaadhe bishaan kadhataa sanas nan fudhadhe naaf kadhatame nan galee duraan garaan koo ulfa fakkaata namni kamuu nan amanu lakkii an ulfa miti yoon jedhe nan amanan hiriyoonni koollee jecha iddoo majiittiyuu nan amanan ulfaati nu dhossitanaan jedhu lakkii mitiin jedhaan kunoo sunuma qusannoodhaa kennadhe ittan agarsiisa isaanittillee garuu ati ulfanaa jiru manaallee daa'imman maayyaatu ulfaa miti naan jedhu namoonni tokko tokko na gaafatu ijoollee kiyyallee gaggaafatu lakkii seen ulfa miti jedhuun sirra tureera akkasitti garaa koo na bokoksee dhuma ta'a yeroo kamiyyuu garaan koo gadi hin jedhu nyaatota nyaadhullee naaf hin mijatanii yoon ilaalame amma coggaarraa kaansariitti jedhanii waan natti mani waan hin beekuuf abdii kutannaa irra jedheetanii ilaalamu ofii koof ogeessa waan ta'eef ilaalamu nan callisee ma waaqayyoon kadhadha garuu garaan kee guddatee ma jira garaan koo baay'ee guddataa yeroo akkasitti ilaalan normaalii ulfa fakkaata wayyaa akkas tuffadhee normaalii akkasitti gadi hin jedhu garaan koo akkasumatti ol jedhee dhuma deema yeroo hundumaa akkas ture yeroo dheeraa naannoo cherchiitti illee ulfanaa jedhu haadholiin baay'een namni iddoo hojiitti illee na ilaalee yeroo darbe erga nanasii kanaa kadhatamee deebi'ee indeessee jedhanii rifatan yoomittuu deesse naan jedhan naan lakkii na dhukkubaa ture amma fayyeeraan jedheeni yeroo asii kadhatame kamtu tureesh yeroo naa kadhatame illee guyyaan dhufu baay'ee garaan koo guutuu ta'ee ta'a na deddeeffachiisa baay'isee irra deddeebisee na deddeeffachiisa nyaatota nyaadhullee naaf hin mijatan akkuma siin jedhe garaan koo affufamuu isaarraan kan ka'e qilleensi na keessaa boollee fooliin isaa ulfaata anumaan deebisee na jeeqa baay'ee haala ulfaataa keessan ture garuu waaqayyo sana hundumaa waan namni hin dandeenye waan ogummaadhaan hin danda'amne waan beekumsa namaatiin qabeenyaanis waan kamiinuu hin danda'amne hundumaa waaqayyo narraa hiikeera maqaan isaa eebbifamu ani wantin jechuu barbaadu raajii waaqayyo nuu kenne kana itti fayyadamaa waaqayyoon illee kadhannaa fi waaqayyoon kadhadhaa fi tajaajila isaaniitti illee bira dhaabbadhaa iddoo kanatti wanti godhamu wanta speeshaalistootaan gararraateedha wanta beekumsa namaaf dandeettiif qabeenya namaatiin ol gararraateedha tarii nammal tokko tokko yaalaaf gara mana yaalaa tokko yeroo tasa dhaqee ol seenu birrii hedduu al tokkicha kaffaleet tufurmaatan argatiin akkuma sitti amma jedhame isa dhumaati baqqaan kee abdiin qabu jedhamee itti mama seera mana yaalaatti namni sun akka galee of jajjabeessuuf jecha
jecha waan akkasiiti mama lafa kanatti garuu waaqayyo jireenya du'aatee jiraataa godhee isa namni kamuu qoratee bira geenye furmaata kenna waan salphaa miti nutti salphaa fakkaata wanti keessa darbine gaafa dubbannas dhaabanne salphaa fakkaata garuu wanti keessa darbine waaqayyoon malee eenyuun hin danda'amu waaqayyo raajii kana bara isaa eebbisu tajaajilli kee hamma dhumaatti gonfoo Phaawulos faatii waaqayyo si haa ga'u hin dhaabatin hangandaara biyya lafaatti darbii deemi ayyaanni kun sirraa hin fudhatamin dachaa sittaa dabalamu eebbifamii gooftaan bara kee haa eebbisutti fayyadamaa isaa waaqayyoon galateeffannaa hojii waaqayyo jireenya keenya hojjeteef waaqayyoon guddaa galateeffannaa mee maal jettaan namoota tokko foora miidiyaa hordofanii fi maal dhaamtaafistii? Kan wanti hin jedhu inni guddaan gaafa waaqayyo dubbatu amannee fudhachuu qabna. Namni wanta waaqayyotti dubbatu yoo amanee fudhate wanti waaqayyoof hin danda'amne hin jiru. Tarii namoota gurguddaa biraa wanti kakuunuuf galame mootota biraa maan ta'in hafuu danda'a. Mijaa'uu dhiisuu danda'a wanti waaqayyo dubbate garuu wanti kamiyyuu wanti galma hin geenye hin jiru kanaaf waan waaqayyo nutti dubbatu amannee akka nuuf ta'etti yoo fudhanne waaqayyo immoo nama galataa godhee fuula isaa dura nu dhaabaa kanaaf waaqayyoon amanaa wanta waaqayyo nutti dubbatu amannee namoota waaqayyoo kanas kadhataanis waan hundumaan bira dhaabannee akka isaan jajjabeessuun isiniin jedha eebbifamaa waan